Akkam jirtu hordoftoonni Goshoo Onlaayinii akkaataa galmee fi haala itti fayyadamiinsa isaa isinitti agarsiifna. Jalqaba Goshoo yookiin teessoo kana linkii kana goshoo.afaanoromoo.com kan jedhu kana bantanii yoo jettan fuula dura argattu yookiin hoompeejii irratti miseensota isaa odeeffannoo muraasa agarsiisa. Wanti isin hubachuu qabdan odeeffannoon nama kamiituu asitti icciitiidhaan kan eegamedha. Namni kamuu yeroo galmaa'u odeeffannoo qabatamaatiin galmaa'uu qaba. Odeeffannoo dhugaatiin galmaa'uudhaaf tartiibni isaa nu rakkise namoonni jechaa jirtani. As biratti saayin aappii isheen jettu kun jirti. Saayin aappii fudhachuu dandeettanii yookiin immoo qajeellumaan gara fuula goshoo.afaanoromoo.com/register kan jedhu kana registerii kana yoo bantanii jettanii direct gara fuula maamilummaa miseensaa miti yookiin immoo ammuma galmaa akkasiin jedhu isin agarsiisa. As biratti saayin aappii kan jedhu kana yoo tuqxan asitti isin agarsiisa. Maqaa keessan itti galchitaniiti yuuzarneemii galchitu. Fakkeenyaaf steeppii tokko nama tokko kireetu goonee walii ilaalla. Fakkeenya Oromiyaa as biratti maqaa guutuu keessa isa sirrii galchuu qabdu. Oromiyaa G2 kan jennu taate iimeelii keenya galchuu qabna as biratti. Fakkeenyaaf ani afaan Oromoo onlaayinii kana fayyadamuu barbaada. Paaswordii keenya galchuu qabna asitti. Paaswordiin nuti galchinu kan ofii keessanii kan irraanfachuu hin dandeenye akkaawuntii kana yeroo fayyadamtan kan ittiin loogiin gootaniin jechuudha. Haaluma kanaan paaswordii itti galchee asitti agirii gochuu qabda. Bakka sana tiik gochuu qabdan yookiin immoo seera ittiin bulmaataati. Seera ittiin bulmaataa kanaa as keessa seentanii ilaaluu dandeettu. Haala kanaan kireet akkaawuntii yoo jennu fuula kaan bira nu geessa jechuudha. Fuula odeeffannoo keenya guutuu itti galchuun nu barbaachisu guyyaa dhalootaa keenya galchuu qabna. Maaliif umriidhaan namoonni wal baruu danda'an umrii irratti hundaa'anii wal baruu danda'u. Guyyaa dhalootaa keenya ji'a kam keessa akka dhalan, bara kam keessa akka dhalan, waggaa 18 ol ta'uu qaba namni kamiyyuu. Kanaaf barri gadi bu'a 2002 irraa ka'ee galuu fi ani fakkeenya dhiira. Namni wal baruu barbaaduun asirratti marsaa kana irratti namni wal baruu barbaaduun dubartiidha yoo ta'e dubartii filadheeti. An amma fuudheera moo hin fuune moo jalqabeera hin jalqabne sappaarii walii keera sanyoo maal isa jedhan afaan Oromootiin jechuudha. Kamiin akka ta'e filattu singiliidha. Ispeeshaalii namoonni wal baraniiti asitti hariiroo jaalalaa akka eegalaniif kaayoon giddugala kanaa waan ta'eef namoota hin fuunetu fayyadama baay'inaan kan jedhu abdannaa. Adireesiin keenya yookiin magaalaan keessa jiraannu kam akka ta'e odeeffannoon galchita odeeffannoo dhugaa ta'uu qaba. Kaantiriin yookiin immoo biyyi keenya biyya kamiin akka taate filachuu qabna. Itoophiyaadha. Asitti agirii goonee irra waan ta'eef haala kanaan saayin aappii goona yookiin kompiiliit saayin aappii isa jedhu kana tuqna jechuudha. Xumurtanii jirtanii nuun jedha. Iimeeliidha odeeffannoo isinii dhufu waan jiruuf eeggadhaa. Akkaawuntii keessa aktiveet gochuudhaaf isiniin jedha. Akkaawuntii keessan yeroo bantan as biratti isinii dhufa jechuudha. Kana dhufee jira. Linkii kana tuqaatii aktiveet godhadhaa isiniin jedha. Kunoo koodii isinii ergeera. Koodii aktiveet ittiin goota akkaawuntii kana jechuudha. Linkiin nu dhufeeru kana linkii kana banneeti iddoo koodii itti galchinu nutti agarsiisa. Yoo tuqne jenne inni nuu fida. Koodiin nu ergameeru kana kenoo bakka kanatti koodii san galchaa jedhaara jechuudha. Koodii achi kooppii godhanne isaa asitti pesti goona aktiveet goona jechuudha. Aktiveet yoo nuti goonu guutumatti aktiveet nu ta'ee jechuudha. Maqaan akkaawuntii bananne jechuudha asirratti. Kanaafuu amma deemneeti loogiin goona jechuudha. Saayiniin loogiin isa jedhu sun jechuudha. Maqaa keenya Oromiyaa inni irraa seef waan godheef kanaaf fide
loogiin jennaan jechuudha daayireektilii. Feesbuukii keenyaan illee fayyadamnee loogiin gochuu dandeenya jechuudha barbaachisaa taanaan. Yeroo jalqaba dhufnu marsariitii kanarratti ulaagaa kamiinuu isin mallaqni kafaltan wayiitu hin jiru zeeroodha isiniin jedha weebsaayitii kana fayyadamuudhaaf. Erga kana gootanii booda immoo unkaa keessan piroofaayilii keessan sirreeffadhaa isiniin jedha. Piroofaayilii keessan sirreeffadhaa iddoo jedhu kana yoo tuqxanii jettanii mee addatti bannee haa ilaallu piroofaayilii san eessa akka nu geessu. Asiin immoo tartiiba kana hordofneeti itti deemna salleekti jenneetuma asiinis itti fufnaa jechuudha. Gara fuulgocha keessanii deema odeeffannoo keessan gulaalaa yookiin immoo sirreessaa ediit godha akka jedhu saniif immoo piroofaayilii keenya keessa seennaa yookiin fuulgocha keenya keessa jechuudha. Kun piroofaayilii keenya odeeffannoo guutuu of keessaa qaba. As yoo dhufnu maqaan keenya barbaachisaadha. Dirqama guutamaa guyyaa dhalootaa waan barbaanne asii ediit godhachuu dandeenya jechuudha. Kana dabalatee waa'ee keenya asii barreessina jechuudha. Ani nama akkamiiti? Odeeffannoo guutuu nama tokkoo odeeffannoo waa'ee kiyya ibsu haala jireenyaas haa ta'u gabaabseeti yoo namni akka ilaalu barbaade as biratti namni ilaaluu danda'a yoo barbaachisaa ta'e jijjiiruu danda'a jechuudha. Gara namni kam akka ilaaluu danda'u waa'ee odeeffannoo kan koo bakka barreessu kanatti jechuudha. Ani maal fakkaadhaa? Fuulli kan koo akkamii? Bifti koo akkamii? Nama akkamii immoo akka barbaadu as biratti immoo odeeffannoo kan koo asitti galcha nama akkamiititu naa ta'a? Ani jireenya ijaarrachuu barbaada. Jireenya ijaarrachuu barbaadu keessattuu immoo ulaagaa ani na barbaachisu yookiin immoo nama akkanaa ta'uu qabaa yookiin amantiin kana ta'uu yookiin immoo bifaan kana ta'uu yookiin umriidhaan hagana ta'uu waan jedhu asitti yoo galfachuu qabna. Intarestii keenya yookiin immoo fedhii keenya akka jedhu kanuma faawaraayit nama ispoortii jaallatu fa'aa akshinii jaallatu fa'aa waan akkas akkasii barbaachisaa taanaan asitti afaanota afaan kamiin akka dubbachuu danda'amu barbaachisaa taanaan rakkoon qabu. Sigaaraa xuuxuu fa'aa lakkeeyyan amaloota ofiillee barreessuu jechuun dhugaa walii himaniiti mitiire dheerinni kiyya haganaa hagana ga'a bifti kiyya akkanaa rifeensi kiyya akkana jedhaniiti odeeffannoo ofii ittiin ka jedhu kanneen keessatti ka Oromiyaa ka Itoophiyaallee itti daballaa yeroo gabaabaatti haala kanaan filachuu qabna jechuudha. Ol deebinee immoo piroofaayilii keenya gama harka bitaa kana piroofaayilii keenya asii ediit gochuu dandeenya. Suuraa yeroo filannu haala kanaan nuu fida. Fakkeenya suuraa nuti filataa turre suuraa kana suuraa nu filataa turre bifa kanaan yeroo nuti ol feenu akkana nu agarsiisa. Kirooppii ka ta'u jechuudha. Kirooppii ka ta'u kana iddoo barbaannu fuula keenya akka nu agarsiisuu danda'utti kirooppii goona jechuudha. Haala kanaan kirooppii yeroo goonu bifa saniin nu gala piroofaayiliin keenya sirraa'e jechuudha. Inni itti aanu immoo laayivii illee ka'uu dandeenya. Asuma irratti of kaasuu dandeenya jechuudha. Salfii illee of kaafnee itti galchuu dandeenya. Suuraa barbaachisaa taanaan dileet gochuuf illee dileetii kana keessaa asuma balleessuu dandeenya. Haala kanaan jijjiirannee piroofaayilii keenya erga barreessinee xumurree booda seef goona jechuudha. Seef godhannaa odeeffannoo keenya waa'ee keenya erga itti galfannee booda achi booda namni bifa barbaachisaa ta'een odeeffannoo keenya ilaaluu danda'a. Yeroo salleekti bakka jedhu tana odeeffannoo kanneen guutaa jedha waa'ee keenya piroofaayilii keenya jijjiiruu wantoota barbaachisaa kanneen jijjiiruu qabna waan ta'eef odeeffannoo kanneen guutaa garuu immoo oduu achi hin gahiniin dura seera ittiin bulmaata marsariitii kanaa haala jaalala akkamitti odeeffannoo keessa icciitii odeeffannoo keessanii akkamitti akka eegamuu fi wantoonni tokko tokko seeronni as kaa'amanii jiran jiru kana agirii goonaa jechuudha. Agirii gooneeti koonfirmi goonaa jechuudha. Kafaltii isin kafaltan membershiippiidhaaf zeeroodha. Wanti kafaltii jedhamu hin jiru jechuudha marsariitii kana irratti. Haaluma kanaan membershiip akkaawuntiin jira. Odeeffannoowwan
nuti ilaaluu dandeenyu as bira kaa'amanii jedhan asitti ilaaltu jechuudha. Wanti kafaltaa waan hin jirreef biiliin keessan hin jiru. Wanti dabalataa as biratti guutamu hin jiru. Piroofaayilii keenya ediit goonaa jechuudha. Piroofaayilii keenya ediit gochuu jechaan suuraa fa'a itti geeddarachuu fi wantoota akkas akkasii of keessaa qaba. Haala kanaan yoo ediit gochuuf jennu nuu dhufa jechuudha. Jalqaba suuraa keenya jijjiirachuu qabna. Suura eenyu akka ta'e. Yookiin immoo suuraan kiyya suura qabatamaa ta'uu qaba. Kan ji'a keessatti ka'eeru jechuudha. Maaliif nama sirrii, nama naannoo kiyyaa yookiin nama amantii kiyyaa nama barbaadu wal baruudhaaf deema waan ta'eef odeeffannoo asirratti kaa'amu akka feesbuukii wal sobuu yookiin immoo akka marsaalee biraatiin wal sobuuti miti. Kuni maaliif nama wal beeknuun naannoo keenyaatiin adeemsa jireenyaa keessatti namaa wal baruudhaaf garanatti dhufa namni tokko waan ta'eef kana irratti wanti soba barbaachisu hin jiru. Odeeffannoon qabatamaa isin asirra galchitan namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Namni isin barbaade ulaagaa saniin barbaade garuu sarchi godhee yoo jedhe hin fidaaf waan ta'eef nama isin qunnamuu barbaade qofatu barbaadee argata waan ta'eef odeeffannoo keessan galchuu qabdu jechuudha. Suuraa jijjiiruu irratti asiin isinii fideeti asii immoo koompitara yookiin moobaayilii keessa irraa akka suuraa fidda isin gaafata. Fakkeenyaaf suuraa as keessaa suuraa tokkoon fayyadamu. Kirooppinaan goonee bakka xiqqoo kutee jijjiireetii irra deebisee yaamuu barbaade dileet gochuu dandeenya asuma. Asii deebineeti appilood gochuu dandeenya suuraa barbaanne. Suuraa barbaanne appilood gochuudhaaf yoo nuti ol feenu nutti agarsiisuu qaba. Asii lood gochuu isaa nutti mul'ata jechuudha. Neetwoorkii ishee rakkiftuu taate na fakkaate kanaaf calleetti ol baaseera agarsiisuu didaara malee. Innis akkasii jijjiirattu piroofaayilii keessan yoo jijjiirame asitti akkasii atattamaan geeddara. Erga piroofaayilii keenya jijjiirannee booda odeeffannoo keenya asii guunnee asitti nu agarsiisa. Achi booda waan guyyaa guyyaa hojjennu hundaayyuu asii ilaaluu dandeenya aktiviitii keenya. Maal hojjennee maal goonee fakkeenyaan amma erga banee piroofaayilii geeddaruu kiyya maal abbaa qofatu ilaaluu danda'a. Wanti isin beekuu qabdan piroofaayilii keenya akka barbaannetti sa'a barbaanne jijjiirachuu dandeenya. Fireend rikweestii nama barbaannu immoo fakkeenyaaf as biratti namoonni galmaa'anii jiran kunniin jiru. Membersii keessa seenneeti membersii kana keessatti nama barbaannu akkasuma immoo ulaagaa barbaannu sarchi goonee kaan meenshiin gochuu dandeenya. Favoraayitii qabaa, fireendii qabaa, guruppii qabaa, fireend fakkeenya miisejii abbaa barbaaddanii walii haasoftan hundaayyuu jala argattu. Guruppiin jira, fooramiin jira. Fooramiin barbaachisaa ta'ee jennaan gareen namoonni asirra miseensa ta'anii galmaa'an kan irratti mari'achuu danda'an fooramii qabaa. Akkasuma immoo albamii galchuu dandeettu. Albamii qabaatullee qabdanii maaliif namni wal bartaniitii wal dhiyaattanii hariiroo uumachuu dandeettaniin nama naaf ta'a jireenya keenya waliin oofachuu dandeenya, jireenya jijjiirachuu dandeenya jettan waan ta'eef albamii keessan kan eeggataniiti suuraa keessa ilaaluu danda'uudha qaba namni sanii. Fakkeenya yeroo barbaaddan namoonni galmaa'an qofti akka ilaalan gochuu dandeettu. Hiriyyaan namni fireendii isiniin ta'e qofti akka ilaalu gochuu dandeettu. Isin malee namni biraa akka arginallee gochuu dandeettu. Suuraalee adda addaa as keessatti ol kaa'achuu dandeettan jechuudha. Yeroodhaaf hanguma barbaadda akka ol keettanitti yeroo muraasaan booda immoo dhorkuu dandeenya jechuudha. Baay'inni isaa suuraa 5 qofa yookiin 6 qofa suuraa muraasa qofa fayyamuu dandeenya. Appilood goona jechuudha yeroo xumuraa irratti. Haala kanaan suuraa tokkommaa ol galchee jechuudha. Seetiingii keenya yeroo barbaanne akka barbaanne jijjiiruu dandeenya. Paaswordii keenya, iimeelii keenya wantoota garaagaraa
Haaluma kanaan fakkeenyaaf caaltuu Oromiyaa wajjin hariiroo odeeffannoo caaltuu ilaaluu yoo barbaade odeeffannoo caaltuu keessa ilaaleeti friend request erguufii danda'a jechuudha. Kanaaf as biratti friend add akka friendiitti erguu danda'a. Private message kan namni biraa argine aniif caaltuun qofti walii haasa'uu qabnuun erguufii danda'a. Publikii akkuma odeeffannoo waliigalaatiif ta'uu danda'a jedhee wantoota yaadu immoo publikii yookiin immoo piraayiveetii waliin haasa'uu dandeenya. Iimeelii erguufii danda'a. Wantoota hojjennee hunda asitti poost ta'ee guruppii membarii akkasuma immoo fakkeenyaaf favaraayitii suuraa piroofaayilii caaltuudhaa keessa seenee favaraayitii gochuu danda'a. Haalota as keessa jiranii fi wantoota as keessa jiranii yeroo garaagaraatti piroofaayilii keenya kana asumatti nootifikeeshinii miiseejii meeqa akka qabnu friend requestii meeqa akka qabnu seetiingii keenyaaf haala garaagaraa ilaaluu dandeenya. Haala kanaan fayyadamuu dandeettu namoota keenya biyya keessaa biyya alaa jiru wal quunnamsiisuudha kaayyoon keenya gatii tokko malee yeroo bilisaan fayyadamutti haala kanaan gosa onlaayinii friendii hiriyoota keessa itti affeeraa namoonni keenya akka fayyadamuu danda'an bakka jiranii akka wal baran dura namoota keenya wal barsiifnee mana ijaarree jireenya akka ijaarratan gochuudha kaayyoon keenya. Haala kanaan fakkeenya as biratti miseensonni meeqa akka jiran namni meeqa akka onlaayinii jiru ilaaluu wantoonni garaagaraa odeeffannoo guyyaa guyyaan gadhiifamu as bira akka agarsiisuu fi wantoonni hojjetaa jirru baay'ee jira waan ta'eef odeeffannoo asirra gadhiifamu as biratti sabiskiraayib gochuun hordofuu dandeettu. Ulfaadhaa galatoomaa kun gosa onlaayiniidha. Hiriyootaa fi fireendota keessa affeeraa icciitiin asirratti hojjetamu hundinuu dhoksaadha. Haala jireenya ijoollee keenyaa qeerroof qarree warra fuudhee walii warra jireenya ijaaranii dhufu namni tokko kaayyoon jireenya ijaarrachuu waan ta'eef nama asitti sarchi gochuu danda'a. Asiin loogiin godheeti namoota barbaaduuf rikweestii ergee namoota waliin haasa'uu amala namootaa fi wantoota barbaadanii ulaagaa ofii barbaaduutiin haalli itti namoota argachuu danda'u jira jechuudha. Kana fakkaata. Baratuu barbaadattu gara gosa onlaayinii dhufa jennee amanna. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa yeroo gaarii.